kabajamtootaaf jaalatamtoota Bagabaatee Tiyuub anaa dhufuu baganagaan dhuftan nooraa isiniin jenneeti jira. Ayyee baganagaan dhuftan laayik sheer gochuudhaan viidiyoo kana ilaaluu eegalaa isiniin jechuu jaalladha. Ayyee obboleettii koo Bagabaatee Tiyuub asumallee bagagammaddee isin jechuu jaalladha. Ayyee akkuma argetti moonii taatee jirta yookiin immoo yuutuubiin si taqabbaleetii jira jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko natti tolee baay'ee tokkoon gammadee sababni isaas gisee kanatti dadhabanii dadhabbiin namaa immoo bu'aa sana gisee namaaf fiduu yookiin bu'aa yeroo argan hedduu namatti tola jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Maaliif akkaataa itti nuti hojjennu yookiin immoo akkaataa itti wanta ulaagaa yuutuubiin nurraa eegamu itti guunnu nuti toleef miti yookiin immoo biyya keenya keessa teenyee miti baay'ee hojii odoo hojjechaatii jirru mana madaam keessa teenyee jechuudha. Innaa kana gisee ilaallu akkanatti wanti nama gammachiisu tokko gisee dhufe baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Baay'ee tokkoon gammadee akkasumallee atillee baga gammaddee isin jechuu barbaada. Akkasuma warri Bagabaatee Tiyuub hordoftan warri maatii taataniif warri viidiyoo ishii ilaaluudhaan laayik sheer gochuudhaan warri ishii bukkee dhaabbattanillee isinillee baga gammaddan asumallee baay'ee isin galateeffadha jechuudha. Sababni isaas namni tokko ofiisaatii uumaan godhu yuutuubii hojjechuun nama tokko uumaa faayidaa hin qabu jechuudha. Yookiin ani fakkeenyaaf ani yoon yuutuuba nan hojjedhee yaade yoo namni viidiyoo keenyaa ilaalu yoo namni jajjabeessu yookiin immoo yoo namni akkan jabaadhu akkan itti fufu na taasisu yoo jiraachuu baate ani nan hojjedhee kutadhee yoon ka'e kophaa kiyya uumaa bu'aa hin qabu jechuudha. Yookiin immoo bootaan yaade sana ga'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu wal qarqaarree fuulduratti yaadeemnu akkasumallee walaa jajjabeessinu chaanaalli keenya yoo nuti waliif ilaalle yoo nuti viidiyoo waliif ilaalle akkasumallee yoo laayik sheer gochuudhaan wal bukkee dhaabbanne viidiyoon keenya ni guddata chaanaalli keenya ni guddata. Wanta yuutuubiin nurraa eegu ulaagaa yuutuubiin nurraa eegu ni guunne jechuudha. Innaa yuutuubii biratti fudhatamanii qabna. Haala kanaan hin gammanne jechuudha yoo wantoota yuutuubii irraa nu deebi'uun. Ayyee obboloota koo kanaafiyyuu wal bukkee dhaabbannu akka obboleettii keenya Bagabaatee gara fuulduraatti deemuudhaaf boota yaadne ga'uudhaaf dirqama keenya wal bukkee dhaabbachuu qabna, wal jajjabeessuu qabna. Akkasuma warri akka Bagabaateetti moonii taatan baga gammaddan isiniin jechuu jaalladha. Warri immoo fuulduratti itti deemaa jirtan Waaqayyoon isin qarqaaru yaada keessan isiniif haa guutu ana dabalatee jechuudha. Akkasumallee wantoota yuutuubiin dhorku ofirraa eeguun barbaachisaadha. Maaliif yeroo baay'ee itti dadhabneet hirriba keenya itti dhabneet sa'aatii guuttachuuf jechuudha. Akkasumallee sabiskiraayibii guuttachuudhaaf wantoota baay'ee itti dadhabneet osoo jirru gaafa moonii ta'uudha yaannu gisee nu qaxxa'u baay'ee tokko nu miidha jechuudha. Yookiin immoo baay'ee nama aarsa jechuudha. Maaliif wanti yuutuubiin dhorku ni jiru, koopiraayitii ni dhorka, akkasumallee viidiyoo namaas ni dhorka. Isaan kanarraa yoo of eegne viidiyoo keenya amma dandeenyetti jechuudha. Bargit mana madaalii teenyee yookiin immoo biyya ormaa teenyee viidiyoo hojjechuuf namatti ulfaata. Amma tokko garuu anuma keenya viidiyoo keenya irratti gadhiisaati. Akka gammannu isiniin jechuu barbaada akka obboleettii keenya Bagabaateetti jechuudha. Ina baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gammachiisa dadhabbiin nama gisee akkanatti nama deebi'u jechuudha. Akkasuma kan yuutuubiin hin dhaabbatu gara fuulduraattis itti fufa waan ta'eef Bagabaatee ati immoo jabaattee kana caala jabaattee akka itti fuftu abdiin qabachuudha. Amma dandeetti si wajjin jira si faana jira jechuudha. Viidiyoo kee ilaaluudhaan sheerii gochuudhaan irra caalaan immoo warri moonii ta'e beeksisa isaan ilaaluudhaan jechuudha. Innaa gara fuulduraatti illee akkanumatti jabaattee akka itti fuftu abdiin qaba. Boqota guddaa akka geessu abdiin qaba. Waan gaarii akka irratti hojjettu abdiin qaba. Yeroo biyya keessa galte amma jirtus jechuudha. Waan bareeda ta'e waan barumsa namaa ta'e yookiin immoo waan nama bashannansiisu yookiin immoo nama waan barumsa namaaf kennu wantoota nama miidhan odoo hin taane wantoota nama bashannansiisan wantoota barumsa namaa ta'an wantoota akkasii akka irratti hojjettu abdiin qaba. Waaqayyo si haa qarqaaru siin jedha. Asumaan illee
warri maatii bagabaatee taatan jajjabeessan sinin jedha. Kana caalaa akka itti fuftu, kana caalaa akka jajjabaattu, boota guddaa akka geessu jajjabinni keessan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif namni tokko yoo viidiyoo nama tokko fakkeenyaaf yoo laalle viidiyoo sana waan gaarii yoo irratti argine akka komentii gaarii kennuudhaan yookiin immoo yaada gaarii teechisuudhaan namni sun akka gammadu ni taasisna jechuudha. Abbaan viidiyoo sana hojjete jechuudha. Kana caalaa akka jabaatu akka viidiyoo kana caalu bareeda kan ta'e viidiyoo barumsa kan qabu akka hojjetu taasisna jechuudha. Yaada gaarii gisee kenninuuf jechuudha. Innaa warri maatii bagabaatee taatan hundi keessanuu bagabaatee bira dhaabbadhaa sinin jedha. Jajjabeessa sinin jedha. Viidiyoo ishii ilaaluudhaan yaada gaarii kennuudhaan akkasuma laayik sheerii gochuudhaan waluma faana itti fufnan sinin jechuu jaalladha. Akkasumas bagabaatee irra deebiidhaan baga gammaddee sinin jechuu barbaada. Jabaadhu, jajjabee koo hin dandeessaa, hin hojjettaa. Kana caala akka nu gammachiistu atillee akka gammadu abdiin qaba. Innaa turtii gaarii sinin jenna. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik sheerii godhaa. Hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Laayik godhaafi naa guddaa galatoomaa sinin jenna. Jajjabinni keessan kana caalatti haafufu jajjabeessaa bira dhaabbadhaa. Yoo wal jajjabeessine yoo wal bira dhaabbanne boota guddaa ni geenya, boota yaanne ni geenya jechuudha. Kanaafiyyuu wal biraa dhaabbannu baay'ee barbaachisaadha. Wal bira dhaabbachuun YouTube irratti jechuudha. Namni tokko homaayyuu gochuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf yoo namni nama bira dhaabbate malee jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keenya wal biraa dhaabbannu. Warri moonii taatan irra deebiidhaan baga gammaddan. Warri maatii YouTube maatii bagabaatee taatanii moonii taatan baga gammaddan sinin jechuu barbaada. Akkasuma immoo warri ganaa fuulduratti moonii ta'uuf deemtan jabaadhaa sinin jedha. Abdiin kutiinaa. Waaqayyo sin qarqaara, waaqayyo sin bira jira hundi keessan jechuudha. Ayyee turtii gaarii guddaanaaf galatooma. Bagabaatee baga gammaddee. Ani baay'ee tokko sii gammadee jira dhoko. Atillee baga gammaddee siin jedha. Galatooma hundi keessanoo yoo balleesse immoo dhiifama naaf godhaa sinin jedha. Turtii gaarii.